waan nu ta'u filachuun dirqama. Yoo hin filamne immoo mootummaan uummataan hin filatamne mootummaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu waan nu ta'u filachuudhaan dhibbatti qophiidha. Akka dhuunfaa kootti kaardii fudhadheera. Kaardii ani fudhadhees immoo aanaadhuma kana keessatti filachuun immoo dirqamummaadha, dimokiraasummaadha. Namni akka nama qaama barate tokkotti, akka nama waxxaatii tokkotti kan na bushu boru kan naaf ta'u, na ceesa kan jedhu biyya kanaaf hin ta'a kanan jedhu. Gaaf sana filachuun dirqama kooti jechuudha. Kuni uummataafis miti, mootummaadhaafis miti, dirqama narra jirudha jechuudha. Kaardii sijjalloo አሁን በዝግጅት ላይ ነው ያለሁት ካርዲ ፉዳዴ ፍለቹፍ ቆጳዬን ጅራ ኑቲ ቃመ ሚዳምቶኒ ቃመ ኬኛ መሌ ሰሙን ኬኛ ነጋዳ የሮ ባዬ ቃመ ሚዳማን ዋን ሁንዳ ኬሰቲ አካ ዋን ንርማኔቲ ያደማ ገሩ ዋን ሁንዳ ኬሰቲ ህርማቹ ወንትኑ ዶቡ ሁንጅሩ ከናፍ አከ ነመ ብራ ገነማን በሁ ባዱስ ሰገሌ ኮ kennuuf qophaa'eera fudhannee jirra maatiin keenyallee fudhate baay'ee goggaa jirra hoomirragaa galgala ganama ingawii guyyaa sun jechaa jirra. Aangoo olaanaa lammii biyya kanaa qabu keessaa tokko aangoo mootummaa filuudha. Nutillee anillee maatiidhaan kaardii galmee fudhannee jirra. Kanaaf guyyaan filannoo immoo dhiyaatee jira. Guyyaa 2-3 booda gara filannootti seenna. Keessattuu nu qotee bulaa naannoo kana waan taaneef qotee bulaa naannoo kana maal kamtu waa buuse dhaaba kamtu bu'aa buuse. Borillee dhaaba kamtu nu ta'uudha mala kan jennu xiinxallee ollaa keenya wajjin waliin mari'annee ani ilmaan sagalan qaba ilmaan salgan kan ilmaan geesse kaardii fudhatteetti jara kanaa wajjinlee teenyee mari'annee qophee cimaa akkaan itti jirra jechuudha. Kamtu naaf ta'a kan filachuun qaba isa kamtu immoo biyya kana gara fuulduraatti ceesuu danda'a jedhee yeroon guyyaan arfan kun itti of dhaggeeffatuu fi kan filachuu qabu sana immoo milikinni isaa maalidha? Divoid akkan taane akka yookaan immoo wanniidhaan ala hin taane siraatatti yaadee adda baafatee wanta isa filatu sana isa fedhii isaa sanatti dhaqee akka filatuuf. Biyya kana kan fuudhee ceesuu danda'u kan guyyaa sana itti filuudha waan ta'eedhaaf miira kam keessaa bahee waan yeroo keessaas bahee waan kam keessaa bahee itti fufiinsa kan qabu fi biyya kana immoo iddoo tokko gara tokkootti ceesisuu kan danda'u itti yaadee xiinxalee kan isaafi ta'u filachuu qaba. Waan nu ta'u laallee filachuu qabna itti yaaduu qabdu wiixata ganamaan bariin baanee filannoo kana gammachuudhaan filachuu qabna. Ganamaan ka'ee namni kamiyyuu reedii ta'ee itti meebii yeroo iddoo tokkotti namni baay'achuu danda'a. Ta'us demmoo naamusa gaarummaa qabu naamusa fuula gaarii ibsu tokko namni ganama abboroo baadiyyaa kan jirus magaala kan jirus haala gaariin hiriiree nageenya isaa eeggachaa filannoo kana gaggeessuu qaba jedhee nan yaada. Akka dhuunfaattis nageenya keenya eegsisuun akka ollaattis eegsisuun naannoodhaan eegsisuun akkasuma akka biyyaatti hunduu bakka jirutti qaama nageenyaa bukkee cina dhaabbatee hojii nageenyaa kana eegaa dhaggeeffachaa ilaalaa kan goggoru yoo jiraatellee daandiitti sirreessaa wal gorsa guyyaan filannoo sun karaa haqa qabeessaan karaa itti raawwachuu danda'u dhuunfaa tokko keenya irraatti waan eegamudha. Biyya ofii eeguu mootummaa bichaa mooti biyya ofii nageenya ofii eeguu adaraa biyyi keenya qophii godhaa adaraa keechaniin jedha.